qilleensa irratti akkuma baaluuni akkuma afuufa osuma isiin akkanatti osoo guyyaa takka hidda akka wayyaanetti illee lafa qabattee waggaa 27 lafan taa'in akka Mangistuu Hayilamaariyaam osoo hiddaan lafan qubatin akka Hayila Sillaasee lafan qubatin osuma dhalattee osuma kana qilleensa irra deemtuu kuno arraan tana sadarkaa kana geechee jechuudha. Akkam jirtan jirtu mee arraan tana ajandaa lamarraa dubbannaa. Ajandaa lama kuni erga TDF fi waraanni bilisummaa Oromoo Strategic Alliance uummatan boota kaadiroonni hedduun hirriba dhabaa jiru. Ummanni hangoonni mootummaa gurguddaan hirriba dhabaa jiru. Akka Taayyee Dongoraa baay'eedha isaan amma kham irraa dubbannee kham dhiifna. Nama tokko yoo tuffatan nama tokko hadaaraa ta'ee qilleensi fuudhe yookaan shaneen faayidaan qabdu daaraa goone bittimsine eega ja'anii fixne ja'an maaliif irraa rakkachuu barbaachisaadha amma gaafiin teenya isinii galee. Kanaafuu arraan tana guyyatti namni akka Taayyee Dongoraa kun guyyatti ogushantama shanee ja'a oola ja'an arraan tana amma namtichi halkanis baaragaan shanee ja'a jechuudha. Halkanis ogga hirribaa kee shanee ja'a manaamatti shanee ja'a haasawni isaa hundi shanee ta'ee jiraachuu. So amma xiqqoo booda Taayyee xiyyaa yoo biratti maqaa waan shaadhaan jalqabu yoo bira dhoytan shukkaara yoo jettaniin amma ni hanaaqa shaa bakkuma maquma shaa joo afaan isi baanan ati siinumatti shukkaara yoo jettee shaayii yoo jettee shummoo yoo jettee shaayii qixalii yoo jettee waama ati shaadhaan jalqabu shaa jennaan Taayyeen wujee baarage jechuudha. Akka nama gisee jawwee si dhufte janiin utaalu tokko gartanii nama jawwee adurree waan akkana nama usdaatu jira beetanii maaliif ni baaraga sodaa qabaa jechuudha waan san hin fedhu. Jawwee ogaa jan nama utaaluun garreessin amma Taayyee biratti amma itti yoo shukkaara jette amma fakkeenyaaf shaayii yoo jette shaadhaan waan eegaltuuf dhuftee siin jaa bakka waan biraa hin qabu jechuudha. Way Taayyee tarbatabbate jechuudha Taayyee Dongoraa miskiina rabbi. So anyway, amman tanaga dubbii teenya irra deebinaa dubbii fardii irra deebinaa tana tun dhugaadha beeka wanni amma isin jechaa jiru kun yoo dhugumaan gaa nama tokko yoo amma Taayyee Dongoraa kana fa ni beeyna akka mootummaan kun kufee lafa qabatee bakka isaa buusuudhaaf akka piroosesa irra deemaa jiru sirri beekan understand godhan wanni hirriba isaan dhor garuu ijibbata falmatu uje eenyu walli isaan ijibbata falmatu kaje Hacaalu ijibbata falmachaa jirti arraan tana. Kanaafu ijibbata haa falmatan malee Abiyyi kufee lafa jira. Abiyyi lafa qabateeti ammaan tana amma booda kontaraata kana akkamii gaggeessinaa eenyu fudhachuu danda'a. Mee ilaala arraan tana TDF hin eessa jirti naannoo Amaaraa biyya Maarree Shonkoor biyya Maarree Jinnijaankaa maqaa dhageenyeen beeyne kana baankii faa jala dhaabbatanii footoo ka'aa jiran. Arra waraanni bilisummaa Oromoo karaa Keeniyaa fi Finfinnee wal qabu mureeti enjoy godhaa jira. Amma gaa kana hundaa jira. Amma tana hunda gaa ni beekani dhiibbaa waan deemaa jiru. Maaliif jennaan Abiyyi ilmoo baatii shanitti garatti ulfooyte biltsiginnaan ilmoo baatii shanii gara ulfooyte ulfa osoo silaa baatii 9 guutee dhalatte gaariidha. Aboo nama na jarjarte. Gana erga ulfooyteehu amma ji'a 2-3 guune dhaabbatu didanii rimee garaa darban jechuu amma nama isiidha nama goona jedhanii ilmoo baatii shanii dhalatte ta qirciccete tawaata akka bu'aan qabne ilmoon baatii 7 dhalattu ta baatii 6 dhalattu dhugaadha lubbuun itti afuufamte garuu maxxannee waan hin jirre takka waan marnyanyee takka taatee jechuudha marnyanyee amma biltsiginnaanis akkasii marnyanyee taatee jechuudha osoon gahin dhalatteeti du'aaf jarjarfatte. Amma marnyanyee tana jiraachifna jedhaniiti jirri kun ilmoo marnyanyee baatii shanii dhalatte qilleensa irra du'aa jirti jechuudha. Kanaaf arraan tana gaa kaadiroonni kiyya takka warra rakkoo keessatti duraanis beeyta amma akka Taayyee Dongoraa kun basaasa ture tana kaan hangaasaan tana kaan basaasa wayyaanee ture hundi isaanii basaasa wayyaanee turan. Shamsuu eenyu maqaan isaa Shimallis Abdiisaa jettanii ummanni gurguddaan kun Abiyyi Abbaa Duulaa Jinnijaankaa warri wayyaanee bara meeqa ergamaa ture ni beekan qorqalbii wayyaanee tana beekan jarri kun naashinaalizimiin isaanii jaba akka ta'e ni beekan Oromoonis akkasi. So duuba arraan tana gaa jarri kun gizee akkanatti jabaatanii dhiibaa dhufan deynoot karaa takka deemuu hin danda'an. Amma gaafiin Haajii Xiinxalaatii fi gaafiin fakkaattoota akka Haajii Xiinxalaa
أبو جرنا ورانا دلسن فوتني مكلاكا دلسن بريجيدي ميكا خا إرترا خا إيطوبيا خا صوماليا خا سنين إنجفتين أما مال قد شوفي أكم قوتني إنجفت شوف بانران هريران متان ركبستني دقافين أما مهب أمان إسن هريران أرقتن مالي دما قافين تنين بانرة تلشتني جنتا تلالاكينو شني يتلالاكينو جتن فكينيا كوي خلدي به ختانكيدان مدفيدان طياران درونين واميك أنت لبدن أربانران إنجفنا كادري ولي غورتني قلقلا كنما هريران أبو نمني وانياتي رقود أبي ديسا هريران نما هنيرار سيناتي ها دوب الرئيس بانراني إنجفتشو ديم تمو تيشيرتي ران إنجفتشو ديم تمو مالي أما قافين تيني بيتني ها ميلالا وان بلسجنا جل قلتي في تبلسجنا إرقتو هندسي تكا خرك برتيل خاتيكو برتيل خركتي خجرون دبروف ديد لغان سنجان واني بلسجنا جل قلتي برت نجئ إمو خبرنوتن قبنة كجيبان خومان قبنة خجريو إساجي جيرو دتنبي على خناقلي ساته بيا خيسا خاتيكو برتيل وياسون غنمان جلاقلي إمو على خناقلي كجيبا ميلالا ورمو بلسجنا دي قرجو خنا هندسي دكتور فينجت أجايب أبر مكان دكتورة الدنيا تنرى يو جراته باي إني دكتوروتا يو جراته غند بلسجنا جراجة شو دكتوروني الدمين يو دوبي ساني قرطن هنجيرو إنكابن تقولن دكتوريت إنكابن أبي دكتور فينجا دكتورا ميتي تنخان سلاخا ولين بينوغا ديسا إني أكا دكتورنتين الدنيا قدوب بي خبران لي تكو جيرا دكتور فينجاو خقراتين قلوف دي ديفي سوشال وركي فادا نما فكا تكشو تكاتي فتنا تكو تكدبري سوشال وركي نجرامي بيبر وركي نما غرغارو داف تنان إبفمي مالف أبجو دكتورو ما قبا خاك أبي مراتي خوچو خيسا مراتي كل ليسا ولي قورة اللالا نما أني قداد آجا قروني تكا نما كسي قودة خيس تاين دونغورا ديسا قوادا تاين دونغورا دا إني دونغورا وانتي تكا دا إني قوادا إسر اللالو أما تكو جيرا بكا أني دكتور أني ماريو بلسجنا إثيوبيا إمية جيني جانكا خجوجر يو دكتور خيفي دي إنه جوجل سين ننجيرو دكتور مانيسا nothing ما فيش so مالي سيدي جاتشو بربادي وني إسي جلاياتو كل في درسي أمانتن درسي كل ولين آدمتون بوليتيكان نقلف سياسان الدنيا نقلف وان دي ماجرو نقلف أرانتنا تركين أبيتشو كينيا نوسي متغا يعني كان قمتني أرئيف ججبي ساجرين جرانا تركين أبيتشو سمتر إيستي they have nothing to do what can go to إثيوبيا بلا أما إتأس دي ماجرو بلسجنا باتي شنكرت الفويتة على تشوف دي ماجرتو ilmoo marnyanye bilchiginaan ilmoo marnyanye baatii jaatti ol fooyte toosoon gahin garaa keessa dhiitanii darbanii dhalatte uma takka feetan formulaa itti naqa feetan dawaa itti naqa feetan waan feetan itti naqa they cannot survive bilchiginaan survive gochuu hin dandeessu abbaan fedhe haasimatu waa takka fiduu hin dandeessu amma san gubbaan tiknishi kan Ameerikaa jigizee safaaxaa gootan bar namni bar አቅምና ቆ መኖር ጥሩ ነው ታላቅ ችሎታ ነው ጃን ታላቅ ነው በቃ ጃለተ ጅብቲ አሜሪካ ታላቅ ነው ሲገለ ታላቅ ይኸኛ አመኑፍ ቀምና ሲኒገለ ቱርኪን ማንጎት ቱርኪን ዱጋዳ ቱርኪን ሪአክሽን ወረ ጊዜ አማ ፈከኛም ነምኒ ፊልማ ማሊ ሙዚቃ ደለገፋ ወረ ሪአክት ጉዱጅ ዋው ሙዚቃ ሁን በሬዳ ዋው ሙዚቃ ሁን አከስ ወረ ጆገርተኒ ቱርኪን ሪአክሽን አመለ ማሲንጎት ቱርኪን ቢያውላ ኢሲ ሱሪያ ከዳንጋ ወልዳንገ ሰኒሁ ደንደመቺሱ እንደንደኝ ማል ሲፊደቲ የመን ደንደመቺሱ እንደንደኝ ሊቢያ ደንደመቺሱ እንደንደኝ ማል ሲጎት ኢሲ ሪአክሽና وان امريكان تيمبوتو دنتان قبدو اسرائيليس دنتان ران قبدو فكينيا فيس نينجابر تركين فكينيا بيو امنو انت كجي لوغاد اي لاف ذات جاي نينجا لدسرتي وان يصير رياكت غوتور نتولا وان امنتي فاقبتي وان ددخن نتولا خنا اچي موغرو نمدن دمچيسون دنديسوسين قبينياني سيغرغارتي مميشا وراناتي سيغرغارتي امريكا دا ولمو اندنديسو اوسو دنديسي سوريا اكننتاني غوتي سلا يمن اكيسين اكننتاني غوتي خنافين دبلوتا خينيا كادروتا هدو مرقانينا اسني جچو برباديت مرقان تني گمدني واو تركين فردان نو قبلت واو ابي خينيا ابيچو نو قبلت واو سو وات
What? Dandama hin dandeessu. Waboon karaa cufeeti karaa Moyyaalee fi Keeniyaa jidduu cufee karaa Wallaggaatiif naannoo Amaaraa fi Goojjaam geessu cufee isaan jarri kaan achitti as deemaa jiran jarri achi keessatti qabsoon amma akkana deemaa jirtu tuni namni dhaabuu danda'u hin jiru. Turkii miti abbaan fedhee dhufe dhaabuu hin danda'u. Kanaaf arraan tana silaa namni maal jee beektanii mooyaa balibbuno jaan qarartoo minaamin akkana iyyansaadhaan wanni fiddu hin jiru jechuudha. Duuba erga akkas taate ummanni kun erga daaraa ta'ee jira. Shaneen tunis waan ba'aa qabdan ta'e maali akka nama baaragee akka nama jinniin qabdee galgala ganama shanee jecha waloon maal jechuuf barbaachisire. Taayyeen oggaa namni shaahii jee oggaa jedhan shanee dhufe jee baaraga. Oggaa shukkara jedhan shanee dhufe jee baaraga. Oyoo ati shummoo wama takka maquma shaadhaan jalqabu taayyee bira yoo dhoytan jee utaala. Kanaafuu jara keenya dubbiin amma tolaa jirti. Maaltu as deemaa? Waa lama gochuu qabna amma nuti shawwadamuu qabnu. Erga hagana irraa boohartan warra bilisiginnaa warra aduun dhiitee hunu amma akka Biraanuu Leenjisoo maggaarajaa duuba dhokatee Jawaar wajji nyaatee dhugee akka Ahmad Gishee Jawaar wajji nyaatee dhugee arramaa baqattan maa faraxxattan hin teessan jechuudha. Eenyu ibiddan neexanii isin as deebitan moo isin akkanuma nagaan boofate hin dandeessan. Warri Biraanuu Juulaa wajjin footoo kaate namni Biraanuu Juulaa faa wajji footoo kaatan taa akka jaa Baacaa Dabalee wajji footoo kaatan Abiyyi wajji footoo kaatan bakki itti dheessan hin jirtu weestarnii kana keessa. Hoottaa umaan fiddan hoottaa tattaa baruu ganama takkitti guurramtee seenta mana hidhaa seenta hin dheessina achuma qabsoo akkuma eegaltanii fixa. Akkuma fatafattanii fixadha achumatti. Maaliif isin nama joonosaayidii gaggeessee hojii harka qabdanii gorsaadhaa cinaan keessan deeggaraa turtan ragaa jira viidiyoo jira footoo jira bakki itti baatan hin jiru. Biraanuu Leenjisoo dheengadda OMN irratti beekamtii argattee guyyaa kan achi galtee bololaa aangoo waan taateef waan aangoof bololtuuf eexee obboleessa kee hallayyaa mana hidhaan eexee akka inni hin baane warra irratti dalage. Warra maggaarajaa duubaan irratti ragaa ba'uuf deeme isin girdoo duubaan siifi Ahmad Gishee faachu arra duboo weestarni keessa dhuftan noo yeroo eeggattan karaan itti dheessan hin jiru. Dhugaadha amma aroonnoo tana kaan paasabooraa sin qabu maal ni ja'ama. Maaliif keessiin isaa badaa ture gaafa asii galu sanuu wannaan ta'e wanni Itoophiyaatiif kannanii fi galee ja'anii aroonnoo waan galu soo inni aroonnoo tasaalee allee hin beeku Amiin Juundii faan beeku exactly status garuu ni qorannata isaanii. Ati anyway kaadiroonni gurguddaan asii galee tokkoffaa waa lamaaf galaa jiran tokkoffaa lubbuu fi baasuuf dheessaa jiran taakka. Lammaffaa qanqalloonis qaqallattee jirti maallaqninis hin jiru akka durutti nama saammatan miskiina saammatan ati maqaa shaneetiin miskiina saammataa maallaqa saammataa jiraachuu jiran malee humaan qaban jechuudha. Kanaafuu weestarnii kana gaafa dhuftan warri Biraanuu Juulaa hojii footoo kaate warri Shimallis Abdiisaa hojii footoo kaate warri Baacaa Dabalee faa hojii footoo kaatan footoon teessan ragaaf isinii teessif fi baay'ee bira geessuuf tana quba qabaadha. Tun isin eeggatu jirti maaliif arraan tana nama gaafa dargii qayshibbirii keessatti hirmaataa ture akkanatti Ameerikaan takka laal ka'ama didiiddan booda dhiyoo tana Kolooraadoo kana keessaa fuudhanii jira. After 20 years magaalaa tana dhokotee soo jiraatu. Nama tokko kara tokkotti hin baatan gaafa wanni kun jenosaayidii irratti isinirra qabamaa waan deemaa jiruuf karaan itti baatan hin jiru. Tana quba qabaadha. Kanaaf dheessu jirtan ni beeknaa amma namni lama already baafatee jira. Biraanuu Leenjisoo baafatee as jira Kaalifoorniyaa jira jaan kaanis Awurooppaa jira jaan karaan itti dheessitan hin jiru. Hin baatan tana jala muraa beekaa. Maaliif duraan isin kadhannee dadhabne aboo dhaabbadha Oromoon gurguratina ilmaan Oromoon ajjeesisina jennee isin dadhabne. Sirna naftanyaa kan dura deebisuu jechuudha. So kanaaf ammaan tanagaa gama tubbii ijoo teenya deemnaa jechuudha. Maaltu as deemuu qaba? Akka khaxaan hin dalagamne maal gochuu qabna? Wanni tahuu qabu tana booda. Nuti tana booda biyya teenya irratti akkitti buluu feenu konfedereeshiniin bulla yoo nu taate akkaataa waraanni bilisummaa Oromoo ammaan booda yoo hawayyaanellee yookaan TDF yoo dhufe nuutu karaa nu jalatti deeman nu wajji deeman takka nuutu isaaniin deema malee ammaan booda TDF nu deemtu hin jirtu tana jala muraa bara. Amma booda biyya san irratti wanni as deemaa jiru Oromoon dur federaalizimii oggaa jennu federaalizimii jechuun paawarri warra federaalaa santu qaba.
federalizimii fi ahdaawinuu takkaa miti. Ahdaawirra federalizimii wayya. At least federalizimiin kun paawara qaba ture. Amma immoo paawaruma sanuu federalizimii dhorkachuu deemnaa jechuu amma. Wanni as deemaa jiru wanni Ameerikaan TDF fi waraana bilisummaa Oromootiin dhiibbaa irra goote isin lamaan kun walii galaati. Agaw ta duraan shangoo jettee olii gad deemtullee agaw ta duraan karaa nagaa ofiisa keessa teessullee qawwee itti hidhanii isaanilleen agaw Liberation Front ta'anii jiran. Benishangul akkasi qabdi. Gaambeellaan akkasi qabdi. Arra jarri kun warri federalizimitti amanaa ture kun confederationiin biyya san ijaaruuf deemaa jira. Ammaan tana Abiyyi kufee jira. Tana jala muraa bara. Tokko hin galtuuf. Nama siyaasaa beekuuf, nama siyaasaa xiinxaluuf Abiyyiin jiru. Abiyyi kutee jira. Abiyyi garuu akkanumatti osoo hin kunne dura Abiyyi osoo lafan qabachiifne akkamitti kontraata walii mallatteessinaadha wanni deemaa jiru obboleeyyan kiyya. Akkamitti kontraata kana walii mallatteessinee san booda Abiyyi darbuudhaaf uummata yeroon fudhatu jechuudha. Wanni natti tole immoo akka Oromootti gaafa mootiin Taayyee Girrisaa maali Taayyee Dongoraa sun jaalmarroon gaafa didee alatti hafe sun waraana kuma qabatee arraan tana jaalmarroon waraana kuma 25 ol qaba kuma 30 ol qaba arraan tana waggaa lamaan kana waraana jabeeffachaa turan baga hin lolin waraana tolfatanii ijaarratanii yeroon geesse tarsiimoodhaan qophaa jiran amma kaanee kophaa teenya dheeyinee Finfinnee hin marsinuudha kophaa teenya hin dhooyinuudha warra akka keenya akka TDF akka agaw Liberation Front agawin arraan tana Gojaamii fi Gondarii irraa lafa walakkaa fudhachuuf deemaa qabsaawaa jirti. Benishangul akkasii jechuudha. Arraan tana uummata kanaa wajjin Finfinnee osoo seenne dura eenyu abbaan biyyaa ana abbaan biyyaa jedhanii itti himanii jiran jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo. Ana ta'uu ni amantanii yes. Erga ana ta'uu itti amantan ammaan booda halli nuti kontraata walii itti farramnu confederationiidha amma booda. Anis Oromiyaa irratti aangoo guddoon qaba. Atis Dabretsion aangoo teeni qabda Tigraay irratti. Wanni nuti ammaan booda sheergoonu qarshii diplomaasii ambaasii waan akkana kanarra sheergoona malee akka duritti arakiiloo keessa ta'anii baalasilxaana namaa erguun hin jirtu jechuudha. Amma booda paawarri eenyu ta'a naannoo ta'a. Erga naannoon tun jabaatte naannoon tuni erga Oromiyaanis jabaatte Tigraayis jabaatte Agawus jabaatte hundisi erga jajjabaatte booda amma maaltu dhufuu deema jira keenya. Anilleen abbaan Oromiyaa ana itti gaafataman. Dabretsionis Tigraay itti gaafataman. Walitti gaafa confederation taanee walitti dhufne immoo aangoon akka duritti federaalaa makannamtee hagi murni tokkofti nyaatu hin jiru jechuudha. Yoo walii galle waliin jiraannaa jechuun taane kontraata keenya diineeti namuu qawwee harkaa qabnaa waliin jechaa jirra jechuudha. That's the point. Isini haa galtu. Kanaafuu namoonni galtuuf ganamaan harfaa bu'ee Abiy jala yookaan Biltsiginnaa jala tokko hoolaan gaafa qalamee samii argaa jira keenya. Hoolaan kabaratee fi kan baratiin jiddu kakijibaan doktora ifiin jiru fi ka doktora dhugaallee jiddu irra guddaan doktoroonni Biltsiginnaa kun warra OPDOdha warra dur doktoreetii fudhatee doktora kijibaati doktorummaan isaanii tun hin dalaydu sammuun qaban kanaafu rabbiin sammuu kanneef ni arga waan deemaa jiru kana ni xiinxilaa jechuudha. Namni xiqqoo siyaasaa tana keessa waggaa 2-3 bule haala amma Itoophiyaan irra jirtu akka jaalmarroon jeesanitti. Aanan kana yoo akka gaarii raafne baaduu tana oggaa akka gaarii raafamne malee dhadhaan keessaan ba'u. Itoophiyaan ganama alifitti badde. Arra alif laam alif jenneeti laamitti badde ganama. Kanaafuu isiintu maal ta'uu qabdi raafamuu qabdi raafamaa jirti jira keenya. Gaafa raafamte maaltu keessaa baha dhadhaatu keessaa baha jechuudha. Dhadhaasantu bahu jira yaa Oromootiyya dhadhaasantu bahu jira jechuudha. Kanaaf arraan tana humna teenya jabeessine warri biyya alaa jirru waraana keenya marroofaa wajjin dhaabbanne dallaalaa fi dallaaltuu firraa facaafne kaadiree fi kaadiree firraa facaafne hunda isi achi dhiibne waraana keenya wajji dhaabbachuu qabna. Isaanis akkitti walii galaa jiran tana booda bulchiinsi achi keessa dhufuu deemu
haalli nu mijjataa miti arra Tigreen OPDO jaarrattee dhufuu hin dandeessu osoo dandeesse huno waraana 50 booji'aa qabdi ilmaan Taayyee Dongoraa ilmaan Abiy 50 markaa qabdi maaliif isiisan jaarratteen dhufne amma hin dandeessu humna sittin qabdu haalli ni simmijaa'u hayyamamaa miti politikaa yeroo kana kanaaf dirqama abbaa biyyaa wajjin recognition kannite aboo namicha najjeesee jira namicha kana waliin haa darbinu jedhanii waliin mallatteessanii akkasiin fuuldura dhiibuuf deemaa jiran jechuudha. TDFinis karaa naannoo Amaaraatiin Oromiyaan gama gadiitiin Agawin gara naannoo Amaaraatiin wal keessa Binishaangul ta'anii dha'u jiranii jechuudha ammaan tana. Kanaaf harki 75 yookaan 80% ummanni sabaaf sablammoonni cunqurfamne jedhanii mirga fi falmatu mo'achaa jira. Sirni marnyanyee sirni baatii shanitti ulfi garaa keessaa dhiitanii baasan sun habaatii shanit dhalatte sirni bilxiginna ta Minilik lammaffaa yookaan sadaffaa deebisuu qaate sun du'aa jirti 20% irra geessee jirti. Amma ta dhiitatu tun ta baanaraan lubbuu fi dandamachiisuuf deemaa jirtu ta guyyaa biyya namaa arra dhaqanii Allah rabbi lubbuu nu baase jedhan no hin jiru wanni akkana never tana jala murtanii beetan jechuudha. Kanaafuu jabaadha waraana keessan jabeessa guyyaan Taayyee Doggoraafaa yoo ati bira dhaabbattee baaraga namni guyyaa jawwee arge galgala teeba dheeysaa jaan Oromoo waa malee mammaakne namni guyyaa jawwee arge galgala oggaa teeba arge haada maramaa fedhan horiin gaadiyan fedhan khafardaa ta'uma fedhe haada maramaa tokko aggaa arge ni dheeysa maaliif jawwee itti fakkaata waan guyyaa jawwee argeef arraan tana Taayyeen Dongoraa waan waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa kontrool gochaa jiruuf galgala ganama shanee jaa yoo ati shaahii jetteen ni dheeysa jechuudha akkuma nama jawwee arge teeba arge Taayyee shaahii sikita isiin jaammachu Taayyee kootu shaahii no shanee dhufee siin jaa Taayyee shukuratti godhe no maquma shaajoo kan hoggaa dhage Taayyeen afaan isi baanaan Taayyeen utaalee jechuudha. Kanaaf hirriba dhabaa jirti. Saniifuu jabaadhaa waraanni keenya jabaadhaa waraana keenya jabeessinu waraanni keenyalleen jabaadhaa ummata TDF namni isin warri mataa ta'uu qabuuf. Oromiyaa irratti namni mataa ta'uu qabu TDFidhaaf waraana keenya jechuudha. Waraana keenya isin bira dhaabbanna qabeenyaan isin gargaarra waan barbaadan hundaan isin waliin jirra. jabaadha warri biyyaalleen dahootaa bilbilaa fira keessan maatii teessanitti hima. Kana achi gawwaan kiyya arrallee asirra taa'ee shaneen akkana taate shaneen achiin baate shaneen abbaa kiyya akkana goote shaneen mitirqishoo akkana goote shanee kajoo jira kolkolleeyam kijibaa hinaafaa kajiruun faan dabaruu dadhabdee fi asii maqaa doktorootan waan tokko jira. Anyway kanaafu jabaadha shaneetii yanaa jabaadha waraana waboon isiniin boonnaa humna teessan jabeeffadha Oromoon hundi isin wajji dhaabbatti isin wajjin jirra. Baanara ni tolchitanii miti baanara dhadheera maqaa ammaan tana waan taankii fi isinirraa hin cufaa jara keenya dhiifamaa achi waan taankii fi baankii fi girnoofiin dadhabdan wara meeshaa facaaftanii horitanii arra Finfinnee keessa dhaabbattanii galgalaa ganama baanara tolchitanii juntaan akkana shaneen talalaakii jinni jaankaa jettanii karaa itti baatan hin jiru jechuudha. Moyaa buloytee dhiirti lafarra dalagaa jirti jechuudha. Qophaay ganaa sii dhufaa jiranii karaa itti dheessitu barbaadadhu no ama gishee dheessee jira. Biraanuu leenjisoo dheessee jira. Haadha isaan amma beekaatti xiqqoo haara baafatanii aynoo akka isaan babatachaa jiranii biyyeena. Garuu warreen wanjalanyoota wajji warra ilmaan Oromoo ficcisiisaa ture. Jeneraalootaa fi Abiyyi fa'aa wajji warreen suuraa kaatan warreen ragaa isin guurrannee guyyaa takka isin dhaabuute tana jala muraa beeka. Kana fayyaana taa nagaa naa tura. Thank you so much. Taayyee danda'a yaa Taayyee Dongoraa hi. Rabbi si jajjabeessu. Obsa dhabde si argaa jira. Shanee jetta sa'aa 24 nama isin mootummaadha maali wanni shanee jechaa oltu nama tokko bari yoo waa sin godhin maqaa isaan kaaftu beekta. Kanaafu jabaadha waan na hojjetanii. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekatan guyyaan eeggatu. Goonni diiraa galee bu'aa gaafa dhiigii sabaaf du'aa. Gaafa roorroo ilmi dhiiraa gaafa dhiigii ilmi dhiiraa. Nagaa naa tura. Meeshaa ormaa baatee si gaafata seenaa yoo sabatee waraante. Mustafa Hussein ta'i ofiin beeki waraana baatee uummataan eegi.